jedhee yaadena almost G5 sirriitti itti yaadera projectii kana yeroo barreessu G5 qobattaa'ena at the end isinis baay'ee jaallatan baay'ee na jajjabeessitan namoonni gurguddoo Rachuu ko waan gaariidha hojjechaa jirta Rachuu ko nuti si hubanneerra Rachuu ko jabaadhu naan jechaa turtan na contentiin ko TikTokii baay'ee jaallatame yaada walqeequu qabaa faniidhaani kolfisiisaa even namoota biraattillee namoonni biroollee contentiin ko namoonni biroollee akka anarratti video hojjetan godhe that means contentiin ani create godhe nama biraafillee contentii ta'e jechuudha isini galee contentiin ani create godhe interesting waan ta'eef ijoolleen biraallee contentii ko irratti dhaabbataniit video hojjetan kuni jechuun maal jechuudha my content become content for others akkas ta'e jechuudha baay'ee jaalatamu saarraan kan ka'e na YouTube illee yeroon dhufu waan haaraa waan gaarii ta'een dhufuu fedha callumeedhe akka videoon ko laalamu fotoon ta'in influence gochuu qaba ani akkasitti naamana hundumti keenya wanti hojjennu iddoo hojjennutti dhibbaa uumuu qaba maalis haa ta'u namni tokko iddoo tokko yeroo deemu bakka deemee sanatti dhibbaa uumuu qaba gara YouTubeis yeroo dhufnu videoon keenya YouTube irratti influence gochuu qaba bakka girgirii familiin maal fidee dhufe mo akka jedhamu gochuu qabna jechuudha Rachuun keenya tridentiin Oromoo maali dhammoo kun akka jedhamu gochuu qabna jechuudha na damooni gona fonaadha we have you guys I have you I have my family so waan in dandeenye hin qabne jechuudha ganaa ta'an miri girgiri humna jechuudha oh way eh malo Addis Ababaan baatu bakka bareedini walii gadi yaatu Addis Ababaan baatu bakka bareedini walii gadi yaatu aduun nama guba yaa waleeko aduun biyya orma yaa waleeko egaa benungalla yaa waleeko anenanan yaa waleeko aduun nama guba yaa waleeko aduun biyya orma yaa waleeko yoomittummo Koy, sirba durii guys, ila. Sirba durii, maalan isinii godha seetani. Ani sirba durii gaggabaabseen isiniif jedha. Isin maqaa weellisichaa kommentiidhaan naa barreessitu shi. Maqaa weellisichaa kommentiidhaan naa barreessitu. Ani sirba durii, sirba Oromoo, sirba afaan Oromoo kan durii gaggabaabsee isinitti. Isin immoo maqaa isaanii naa barreessitu jechuudha. Olte bulteen korinarra ansi eegaa kotte jalaalle koo magaraa. Olte bulteen korinarra ansi eegaa kotte jalaalle koo magaraa. Jaalala duwwaadhaa wal jaalanne Ganna waloluka qeerransaaf leenca diima shawaadee koka kangaraansiif nagoodhuka eessatti argeensitiima gabaayyaatu jedhaanika gabaayyaatu dhuguma shawaadee koka eenyutti argeensitiima dammee koodaa beekoora kumkumme yoona kanani tuntala dammee raadheeraadhaadhoora doonaa nana Abitoon itti guys indo gogorii naaka Abbabaa bushuu argataniitu ishin ara sirbina jalaba duuf jiramu sirbi durii bayyesus asti come on let's go nandrini dopikiya nalle yakin garakiya nandirni dopikiya nalle yakin garakiya ambarbade ansidabe garam jirta faatetiya malkamu tabajede nandini dopikiya nalle yakin garakiya anu fenjira maluma yatalo asbaimo